kenna kan akka Jawar Mammaffaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaafii jaallan isaanii hunda dabalate jechuudha. Baga Rabbiin waggaa guutuu isin deebise. Rabbiin gaa akkuma bara kanas kan iddoo dararratti kan ammootinuu iddoo gammachuutti bakka garagaraatti haala adda addaatii fi bifa garagaraatiin iida kana dabarsaa jirru ammas irra deebisee jechuu barbaada. Baga Rabbiin walumaa galatti waggaa guutuu nu deebise. Egaa bara dhufuus Rabbiin hunda keenya ilmaan Oromoo, ilmaan Muslimaa addunyaa irratti argaman waggaa guutuu walii wajjin nu haa deebisu. Barri dhufu bara milkii, bara jaalalaa, bara tokkummaatii fi bara bilisummaadhaa nu ta'ee iida bara dhufu ammootinuu bilisummaadhaan akka kabajnu shakkii tokko hin qabu. Hayyoonni keenyas gootonni keenya manadhaa keessa jiranis maatii fi haalii firoottan isaaniitii fi ilmaan Oromootii fi ilmaan Muslimaa addunyaa irra jiran walii wajjin akka isaan kabajanis abdii guddaa qaba. Dhugaa qabanii haqa qabanii kan dhugaa qabu kan haqa qabu yoomuu ni mo'a. Kanaaf kan akka Jawar Mammaffaa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Shamsaddiin Xaafii jaallan isaanii irra deebi'ee baga ayyaana Idal Adahaa bara 1442tiin hunda keenya isiniin ga'e jechuu barbaada. Egaa kanatti asee waa tokko lama sadii jechuu barbaada waa'ee keessattuu dhimmoota siyaasaa haala yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti deemaa jiru maal fakkaata ka jedhuu fi waggaa lamaan har'aa bifa kamiin iida kabajnee hayyoonni keenya ilmaan Oromoodhaa haati qaattaa guddattu bifa bilisa ta'een namu maatii tokko keessatti kabajee jira. Har'a ammoo kun mana hidhaa jira, kun ammoo tinuu dararaa adda addarra jira. Kun ammoo gammoojjii Tigraay keessatti ilmaan Oromoodhaa ergamanii wareegama hin taane kaffalaa jiran jechuudha. Kanas argaa jirra. Kanaaf waa tokko lama sadii jechuu barbaada. Wanni nan jedhus waa'ee pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraadhaa Aganyoo Tashaagar jedhee fi jecha isaatii fi waa'ee kaadiree yookaan ammoo tinuu xobbee Taayyee Danda'a dheengadda waa'ee inni qeerroo Oromootiin dhaadatu jechuudha. Fakkeenyaaf Taayyee Danda'a OBN irratti dhiyaatee intarvii godhaa ture. Intarviin inni godhaa ture qeerroon akkuma kaleessa juuntaa harka qullaa dhabamsiistetti har'a ammoo hidhannoodhaan juuntaa dhabamsiisuudhaaf qeerroon gama kaabatti gama kibbatti imalee jedhe. Waa'ee sanirraallee waa hedduu haasaa ture jechuudha. Qeerroo gaafa rakkoo qeerroo jechuudhaan isaan yaamanii gaafa bal'oo ammoo qeerroo makana shororkeessadha, qeerroon juuntaadha, qeerroon gartee ka biyya diigu, qeerroon farra Itoophiyaati jedhamee qeerroon maqaan adda addaa targaan adda addaa irratti maxxanee arra jumlaadhaan hoogganaa isarraa eegalee abbaa isarraa eegalee hundi qeerroon Oromoodhaa jumlaadhaan hidhaa jira. Kun addabaabayii irratti ajjeefamaa jira. Kun ammoo biyyarraa ari'atamaa ture ittis jiran jechuudha. Qeerroo Oromoo jajjaboo nuti beeknu kan kumaata mallakkaa ooman har'a manidhaa keessatti ayyaana iidaa kana bifa nama gaddisiisuun maatii isaaniirraa ilmaan isaaniirraa adda bahanii dabarsaa jiran jechuudha. Har'a ammoo maqaa qeerrootiin garba juuntatti ergine jedhanii waraana humna poolisii addaa Oromiyaa gamasitti erganii jiran jechuudha. Okay, erguun isaanii gaddaa isaaniiti. Qeerroon Oromoodhaa qeerroo pidiyooti miti. Qeerroon Oromoodhaa qeerroo gantuuti miti. Qeerroon Oromoodhaa qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoodhaa yoo booji'uu taate malee booji'amuullee hin beeku, booji'amees hin beeku, booji'amuufis hin ta'u qeerroon Oromoodhaa. Qeerroon Oromoo tooftaa fi tarsiimoo kallattii akeeka qabsoo bareechee sirriitti beeka. Yoom akka qabsaa'u, eessatti akka qabsaa'u, maaliif akka qabsaa'u beeka qeerroon. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaratti kaadireen sobdee sodaachistee doorsistee isiin ergite sun ka agartan hadha suuraa ka'anii TV Amaara TV OPDOtiin TV boqqollootiin dibbeetumanii gaafa guyyaa lammaffaa ammoo TV wayyanatiin jara argaa jira jechuudha. Kun dhugama lafa jirtu jechuudha. Kana sobuun abadan hin danda'amu jechuudha. Ka achi dhaqee booji'amaa jiru wareegama hin barbaachisne kafalaa jiru ilmaan Oromoodhaa qeerroo miti sun. Sobamanii doorsifamanii dirqiidhaan fedhinnaa isaanii malee ilmaan Oromoo fuudhanii kaaba Tigraayitti ergan. Laala har'a ammoo akkuma dheengaddaa siin dura siin hime gaafa lola baadummee kan boombii fi fanjii kaasu laala. Loonitti erganii gaafa loon dhume ilmaan Oromootu fanjii kaasa. Saboonni biraa duuba ta'an jechuudha. Har'allee juuntaa isa dhumaa dhabamsiisna jedhanii ilmaan Oromootti naqan.
ofii isaaniitii milishaan Amaaraatii fi humni addaa naannoo Amaaraa duuba ta'aa bara ilmaan Oromoo ibiddatti oofan jechuudha. Ibiddatti oofuu arginan ilmaan Oromoodha wareegama hin taane kaffaluu hin qaban du'uu hin qabnu ka jedhuun ejjennoo fudhatanii harka laatan jechuudha. Nutis biyya alaa kanaa lallabnee obboloota keenya ilmaan Oromoodha ilmaan hiyyeessaa ilmaan miskiina haadha ta'een boochisini fira keen boochisini haati ta'ee ola si malee hin qabdu achi dhaqxee hin du'inii wareegama hin taane kaffalini ati har'a abiyyiin caala sammuu qabda abiyyiin caala biyya san fayyadda biyya san jaarta saba keetiif tolta harka kennadhu jennee yaamicha dhiyeessine yaamicha kenna dhageettanii yookaan ammootinuu yaamicha Oromummaan maayyuu dhageettanii lafa ambarratti lafa walqaayif lafa ummata Tigraay irratti Oromoon dhaqee duuf tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf akkuma harka kennattan sanitti ammallee rabbiin fayyaa fi nagaa keessan guutu wajjin odoo qaamni isinirraa hin dhiqanne odoo miilli isinirraa hin muramne odoo harki isinirraa hin muramne odoo ija keessan hin dhabne odoo ilkaan keessan hin dhabne rabbiin ammallee qaamuma keessan guutu poolisii naannoo Oromiyaa naannoo san booji'amtan harka kennattan kabaddanillee quba qabna gara adda addaatiin kayaatan hunda keessan rabbiin nagaan maatii keessanitti isin haa deebisu jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaada? Akkuma amma dura dubbannee jenne yookaan ammoo pirezidaantiin naannoo Amaaraa dhaamsa miisajii taamman bayyanaatiif ergeen rakkoo walqaayit rakkoo xagadee yookaan lafa naannoo Tigraay humni naannoo Amaaraa humnaan lafa Tigraay fudhatee irra qubatu kana rakkina Itoophiyaadhaaf fakkeessinee gargaarsa poolisiilee naannoo argachaa jirra. Oromiyaarraa, Sidaamarraa, Sumaaleerraa bakka hundarraa argachaa jirra jedhan. Har'a poolisii Sumaalee irraa fe'ame dirree lolaa jalqaba seenee jira. Ka Sidaamaa fe'ame seenee booji'amee jira. Laala maaliif kana gochuun barbaachise? Ilmaan Oromoo maaliif jalqaba dirree san ibiddatti ergan ilmaan Oromoo? Naa qabaddaa laala. Maal godhuuf dubbiin Oromoon abiyyiin deeggaruu dide lola kanarratti. Abiyyiin cinaa dhaabbachuu dide. Daasbooraan biyya alaa jiruu fi ummanni Oromoo biyya keessa jiru mootummaa kana cinaa dhaabbachuu waan dideef jecha jalqaba ilmaan Oromootti oofan. Warri wayyaanee hoo ilmaan Oromoo kana cafanii fixanii abiyyillee viidiyoo dookumantarii ilmaan Oromootiin dalagee kun wayyaaneen humna ergina nagaa kabachiisuuf akkana cafacaftee akkana fixxee ummata Oromoo ka'ii hin taa'in jedhee ummata Oromootii fi ummata Tigraay walitti buusuudhaaf shira abiyyi xaxee shira abiyyi dalage har ilmaan Oromoodha itti bartee beeyitee warri Tigraayis kana beekee hubatee Oromoo yoo ta'e hin tuqamu harka kenna jechuudha. Amaara yoo ta'e maaliif Amaara hin argine achi? Amaaraan boojitu garri hin beekan sirriitti. Hin boojitu abadan. Amaarri haga isaan godhe waan beekaniif humni addaa naannoo Tigraay isaan kana hin booju. Isaan kana tarkaanfii isa dhumaa irra fudhatee tarkaanfii lubbuu irra fudhatan. Kun beekamaadha. Kana waan beekaniif afaanumaan shallaluu fi fokkoruu malee wanni isaan beekan gootummaan isaan qaban wanni tokko hin jiru jechuudha. Kana sirriitti beekuu fi hubachuun barbaachisaadha. Sila kana ta'eef shirri abiyyii fi shirri kaadiree gowwaa kaadiree uumaan beekne jechuudha. Mi'a har'a Birahaanuu Juulaa guyyaa kaleessa argitan warruma obbidootiin jedhama. Birahaanuu Juulaa nama hubessi wajjin jiru hidha nama akka saree hidhamee nyaanni ganama daabboo takka kennamuuf fakkaatama. Namichi dhumee hin jiru bara. Namni Birahaanuu Juulaa agaree Birahaanuu Juulaa rawaa dubbisaa bara. Birahaanuu Juulaa rawaa argaa bara. Birahaanuu Juulaa yoona loluma juuntaa kana mormaa jira. Haadhiifnu waan kana hin moonu keessaan baanu hin dandeenyu haadhaafnu ka jedhu abiyyi kootu xirqamnu yaasira namichaan maraatadha biyyi. Abiyyi maraatudha. Isinii madhagaa. Wayyaaneen jaalattanii jibbitanii mootee jirti injifattee jirti. Poolisiin dheengadda fe'ame ka Oromiyaa 10,000 fe'ame kun booji'ame kun Affaariin bade kun asiin gara Suudaaniin baqachaa jira. Kun huccuu ofirraa darbee qullaa isaa ummata walloo fi achi ganda baadiyyaa keessatti kilaasii mara darbee baqachaa jira poolisiin Oromiyaa. Hin beeku maaliif du'u waan kaayoon qabneef lamaa buloo himootaan eenyuuf jedhee du'aa kaan jedhu gaafiitti ta'uudhaan baqatanii jiran diigamanii jiran bakka hin jiru. Kun yaamicha dhagee harka kennate kunuunsa ajaa'iba godhamaafii jira. Hin beekan warri TPLF hin beekan ilmaan Oromoo achitti ergaman Oromiyaa guddoodhaan uummata Tigraay walitti buusuudhaaf shira abiyyi xaxe. Laman nuyyuu ayni Sumaalee laman saattaas gabbaa. Maaliif
humna addaa sidaamaan galchin poolisii sidaamaa የአማራ ሚሊሻ ለምን ሳታስገባ ኢልማን ኦሮሞ ወረ ፈንጂካስ ወረ ክራት ቁልቁለሰን humna diinaatti laafifatan lubbuu ilmaan oromoo itti gabbaraa ilmaan oromoo cafacafaa dura deemanii humna diinaatti laafifachaa achi boodatti dhufan oromoon akka gabratti ilaalama jechuun gabra ati akka gabras ilaalaa jira bara kana beekuu qabda poolisiin humna addaa oromiyaa ta'iiti milishaan oromiyaa ta'iiti kamuu ka oromoo keessa fi oromiyaa keessa jirtu kana beekuu fi hubachuun barbaachisa qa'ee siin galchine iristii namaa ati deebistuu hin jirtu lolli deemu lola iristii dibi lola hinjiraadhu ummata Tigray qe'ee kiyyaratti abbaa lafaa abbaa biyyaati nama tokkoof taakkuu takka dabarsee wanni kennu hin jiru Tigray irratti mangistiin mootummaan ana ka jedhee falmachaa jiru jechuudha. Har'a ammoo Abiyyi marsaa isa dhumaa propagaandaa sobaa fi holola kijiba TV'n oofe. Poolisii Oromiyaa asirshii Sumaalee poolis asirshii Sidaamaa kuma kudhan hin jiru. Tigray dhaqnaan caliidha hin jiru yeellam. amma abdii kutannaan immoo maal jira abbayin torbaan takka keessatti hulattanyaa zuurii guunnee fixneya laga agas ga'u propaganda soba kun illee beeka haalattiin saayikooloojii ummata hatan akka sammuu keessan gara kibbaan deemne booji'amuu poolisii oromiyaa guyyaa lamatti fi'amanii itti dhaqanii darzanaan ummanni tarakkabee san saayikooloojii san cabsuuf waa'ee hidhaa laga abbayyaa marsaa lammaffaa abiyyi sobaa fi kijiba sittimaa siifaasaa jechuudha. Kana dhaga'uun qabu ummanni keenya kana dhaga'uu qabu lolli amma deemaa jiru gabaabumatti isin himami lola Ameerikaa fi Abiyyi gidduu deemaa jiru. Lola Ameerikaa fi Abiyyi eenyutu mo'ata ka jedhu isinummaan ragaa ofii baa deebii ofiif deebisa. Namni sammuu qabu. Odeeffannoo ana isin himu mootummaa warra Tigraay saatalaayitii gubbarraa isin agarta saatalaayitii jala gatta hin agartu bara. Marfee lilmee kaameeraa lallaalti Ameerikaan. Telefoona gartanii telefoona geetaachoo raddaafaa qabatanii deeman abiyyiin qabu internaashinaal telefoona internaashinaal galchanii fi hooggantoota isaanii raadiyoon isaanii neetworkiin isaanii saatalaayitii Ameerikaa irraa hidhameef raadiyoon waraanni TPLF fi Tigraay waliin haasa'u qilleensa irraa hidhameef abiyyi bisa gaammaan isa machoon Ameerikatuudhaaf CIA'dhaaf Ameerikatu isaan gargaaraa jira mootummoota Awurooppatu isaan gargaaraa jira isaan wajjin dhaabbate jechuudha isaan waraana birgeediin akkasii dheengata osoo kilaashiin takka dhooyini ba waraana hagas ga'u taalla qurucca ka jarri boojite poolisii oromiyaa illee qab tooftaa fi tarsiimoodha jedhe ka deemanii saatalaayitii ilaalti Ameerikaan odeeffannoo kennitiif achitti marsan achi qaban osoo xiyyiitii takka dhoosa dhume bakka akka durii bala hoggafaa'u hin jiru jarri teeknooloojii lolaa jirti kana beekuu namni dadhabe ati Itoophiyaa keessa teettee abiyyiin injifataa abiyyi harka dhoofta never ever abiyyi mo'amee jira abiyyi dhibbaan dhibbatti kana booda deebi'ee ka'uu hin danda'u abiyyi yoo TPLF moo'e mootummoota Awurooppaa mootummoota addunyaa moo'e jechuudha addunyaafuu salphina kun har'a wanni Tigree jiraachisee lubbuu isaan itti horatanii biyya arraabatanii ka'aniif maali sababa mootummoonni addunyaa isaan cinaa dhaabbataniif sababa mootummoota addunyaa cinatti dhageettii argataniif sababa miidiyaalee addunyaa fi ijoo siyaasaa addunyaa ta'anii argamaniif gargaarsi ciccimaan godhamaafii jira maaliif gargaarsi godhame forra TPLF ka jettu akka sammuu nafxanyaatiin ijaadu akka furrii warra ahdaawii kanaan jechuudha deemii imbaasii Itoophiyaan imbaasii dinnaa qaxla baandiraa qaxla warra jedhu miti kunniin waggaa 27 gaabbii Itoophiyaa bulchan dantaa Jarman dantaa Awurooppaa dantaa Ameerikaa eegsisanii Alshabaabiin deemanii dhahanii waan hundaan Ameerikaa waan jettu ishii malee takkaan biyya jedhanii hin beekan gaafa aangoo gadhiisanillee wayyaaneen Ameerikatu gadhiis jedhan aangoo okay eeggasiin jettanii aangoorraan kaanee jirre namni siraa jira kaasuu danda'u jira aangoo sanirraa namni jira kaasuu danda'u jira walaa bidiyoo walaa biyyi jinni daqiiqaa takkatti fixee biraa deemti humna qaban saniin jechuudha ajaja mootummoota addunyaa dhagaanii gadhiisan okay gaaf biyya qabannullee qabanne gaaf gadhiisan hundattanillee gadhiisne har'a ammoo qe'ee kennatti akkana ta'aa jirraati yoo nuti qe'ee kanarraa banne federaalizimii wanni jedhamu hin jiru raashatu chaayinaa fadhufa malee Ameerikaa fi Awurooppaan ummanni akka Abiyyii fi aayidoolojii warra Biraanuu Naggaatii fi wanni yaadu deema alaabaa Ameerikaa jechuun yoo Awurooppaa guba akka jechuuti minima amaxuun waa takkan fidan warra shillalaa fi fukkuraa bicha hin beekan
mootummaan addunyaallee jaalatamatu biyya qabata akkam goonan. Okay, si'aa'een taa'ee laalee qoratee kamtu nu baasaa maal godhuu qabna allaqa. Amma kana godhuudhaaf si'aa'een maal gochuu qaba? Abiyyillee dafee gorraa buusuu qaba. Humni abiyyi dadhabee poolisii erga, milishaa erga, hidhataa erga hunduu achitti tarakkabamee gaafa dhumee diinagdeen abiyyi mucucucucucucu jedhe abiyyi ufuma isaatti erga hin osoo namuu sun tuqin jechuudha. Osoo namuu sun tuqin gaafas jawween kiyyafan dhufan jechuudha. Gaafas jawween faan White House hin dhaqanii biyya tana akkatti ceesisuu danda'an hayyoonni Oromoodhaa aangoonni siyaasaa Oromoo irratti hirmaatan jechuudha. Kana naa mana dhibbatti naa mana. Oromoon wareegama kaffaluun qabamu. Maaliif? Gaaffii jettu deebii qababduu isinii deebisa. Har'a qeerroon uummanni Oromoo hiriira bahee namni tokko du'uu qaba Oromoon tokko. Gaafa Oromoon kuma shan dhumu qaama itti hidhatu bishooftu irratti akkasii Oromoon meeqaatame cafamu Amaari tokko du'e saba Amaararraa Faannoon tokko du'e hin duune. Qeerroo du'ee wareegama gas ga'u kaffalee sirna TPLF fi maqalee galche har'a garuu osoo wareegama takkan kaffalin ka abbaa biyyaa ta'een Itoophiyaa bulchaa jiru sagalee taammaan bayyanatti ergame ka aganyootu shaagaraa ta'e dhaggeeffadha deemate. San caala mootummaan hin jiru. Abiyyi mootummaa miti. Ka biyya bulchaa jiru jaratu ajajaa jira, jaran lolaa jira, jaran biyya kana bulchaa jira, falaa qoraatiin jira, jaratu joowaa hidhe, jaratu hacaaluu ajjeese, jaratu OMN ni cufe, jaratu qeerroo hidhe, jaratu qeerroo caccabsuuf deeme, qeerroo diigne bittinneessin. Kana hunda kokko jira. Kana caala ragaa biraan jiru jechuudha. Kanaaf qeerroo fi uummanni Oromoo wareegama kaffaluu qabda. Okay, amma humna lamatu wal lolaa jira. Humni wal lolaa jiru warra sameen kenachuu warra kibbaati, warra kaabaati. Warri kaabaa kun adada wal lolu, adada walib banu, adada namni tokko duun humni isaanii dadhabaa deemu. Adada jeneraalli jiraa tokko duun humni isaanii laaffachaa deemu. Adada milishaan jiraa tokko duun humni isaanii laaffachaa deemu. Wal dadhabsiisaa jiranii jechuudha. Sangooleen lama wal lolaa jirti. Amma nuti daanyaadha jechuudha. Teennee ilaaluudha malee wanni nuti isaan jidduu seennee ilmaan Oromoo wareegama hin taane kaffaltu takka jirtu jechuudha. Gaafa ofiinuu dadhabanii wal fixanii daara wal inni isin beekama. Falasxiinii fi Israa'el caala wal fixuuf deemamu kun. Naa mana diinummaa kanan jedhamne yakka kanan jedhamne turan raawwatan. Abadan jarri hin dhiistu. Irraa kafalattu malee haga jarri Tigraay goote hin dhiistu. Jarri akka Oromooti miti. Jarri akka Oromooti miti. Oromoon bara uummata nama Hacaaluu guma Hacaaluu ajjeesee harka maratee taa'aa jiruuni. Jawari hin dheerama harka maratee taa'aa jiruuni. Wayyaaneen warri Tigraay uummata akkasiiti miti. Gadoo isaan ta'an kana hunda irraa kafalachuuf jiran. Irraa kafalatanillee. Kana sirrii naa mana. Gaafa jarri lamii wal fixxee daaraa wal gootee wal laafiftee wal dadhabsiistee dakka jarri wal goote Oromoon kiyyallee qabsoo tarsiimoo haaraan gabbaa hooggantoonni Oromoo hidhaa jiran hunduu ni hiikaman. Gaafas ammoo biyya san keessatti waliigalteen biyyoolessaa gargaarsa mootummoota addunyaatiin ni godhama. Naa mana badhaadhina bilchiginaa ni baaloo hixaman. Gaafas har'a tokkotu naa bilbilee maal naan jedha beekan yeroo dura deddeebiin naan jedha. Abboo amma qaata Sudaannee nullee asitti harka kennachuu eegallee jira naan jedha. Har'a kaadireen meeqatam TPLF yoo ga'oo dhufe TPLF gooftaa kennaa jennee qebaluudhaaf qophii jirra. Akkamitti qebalte yoo jenneen akkuma kunoo waraana ammaa biyyi Tigraayitti ergaa jiru kana doorsisaan waajjira keessa dhugaa doorsisaan waajjira faayinansii, waajjira bulchiinsaa, waajjira lafaa, waajjira kamuu keessa dalagaa jirra malee jaalanneeti miti. Kanaafiyyuu mootummaan Abiyyi mootummaa Ahadaawiidha. Diina Itoophiyaati, farra Itoophiyaati jennee TV gubbatti dhiyaanne dokumentari yoo daleeme Tigree dhifan hin jetti jedha. Amma uummata ammallee ergamuudhaaf of qopheessaa jiru. Kaadiri jechuun uummata akkanaati bara. Tigree matanayyuu dhiifama gaafannee Tigreen nu bulchiti gooftaa kenna. Maa of hin taane lama irraa sanattoonum. Tigree obbidummaan Oromootun maa of hin taane dhaban. Oromoollee hin ta'inaa Oromoollee hin ta'inaa nama biraallee hin ta'inaa raasachuun nuumi kalaqama ofii ta'a. Obbidum maa zalaalamii maa nama ergamtan adada bara dhufaa darba sirri dhufa mootummaan dhufa hundi si ergata. Akaarree si baata. Harreen bara yeroo takka hin deemtu nama dhiitti bara. Tunniin uummanni dhiitallee hin beekan dhimuma deemuu qof akka baras gaarii. Kanaaf uummanni Oromoo ni moohaa hin shakkina.
iyyaaddayna gootota kennallee rabbiin dhaanaa baasu abiyyammoo naa qabadha waggaa har'aatii miti ji'a lama ji'uma sadi qofa naa laalaa biyyi ji'a lama ji'a sadi biraanuu julaa gartanii akkani jiru namni biraanuu julaa arge abiyyi maal keessa jira tilmaamuun isin dhiba mee gaafii isin gaafadha gaafii isin gaafadhu namni biraanuu julaa arge abiyyi maal keessa jira baacaa dabalee qofatu miidiyaarra deemee haasa baacaa dabalee bar nama ari'amee bar tabaarroo koo deemi barcaa kee qaba jedhanii ari'anii waggaa meeqa booda bar abiyyaamee fidanii bar warra xurataa be zafaanyi artistoota warra gitaarii dhawu kiraarii dhawu warra dibbeetu mu fidaa jira saniin biyyi bunti har'a abiyyi maal godhaa jira wayyaaneen dhagaa ummata siin boojitu kana qofa laayina yeroo boojitu harka qullaa miti hin dhaqa poolisiin oromiyaan dhufaa miti achii dirqiin dhufee bara dirqiin qawweetti qabanii fitanii tigraay afaan oromoodha kottu hoo kilaashii deem bishaanii kennii waasitoo nyaatee lamun abbaatti nagar ነው በቃ ኦሮሞ ምናምን ነገር እንዳትነካኑ በቃ ዱመት ሂዱ ቀን ኢማን ኦሮሞ ነው ለምን አባቱ ነገር ነው ብቻ ነው እንግዲህ አብይ በቃ በግድ ላከኛ ምንም ማድረግ አልችልም እንተለሰ ወታስ ተከርተኝ እንተለ ደደክያ ሀረርገባን ቲፎኮረኒ ካድሬ ጅኒ ደመቃ ነጋሳ ማረ ሳሊያሳ ሚባ ወርዲ ሲላ አረዳስ ቦራን አላገለ ኩመርት እንተለ ፖሊስ ኦሮሚያስ ቲፎኮረኒ ቲሸላለኒ በርበቃ ካፎቱ መዘውት በር ሰይፊ ጋር አከለ ጎረኒ እንተለ ጉያ ለመፋ ቀጨም ሰረ ማሊክ ዱቲ አቺ ድርቂን ደምት ሚጀረት ከነገ ያሰ ጀደኒ ኡመተ ከሲን ገጋስቱ አቺ ደንደር ከክነት ሀራለ ደዲያኒ ፖሊስ ኦሮሚያ ቦጂ አሜሳን ፎቶሾፕ ይገደ ኡመተ ሰሙን ቀም ኑ በከመ ቀብል ቢለ ጋፈቻ ጅር ወላሂ ላዚም ujoolleen oromoodha gara affaariin badde gammoojjii affaar keessa jirtu meeqatamtu jiru kanuu arra quba qabnu jechu soba warri kaadiran isaanii asirra maxxansa kana dhagayna meeqatu harka kennate meeqatu achitti dhume ilmaan oromoodha harralle sadarkaa ittaanu milishaa poolisii tiraafikii poolisaa ganda keessaa guuruuf deeman ilmaan oromoodha giddiin beeraawii guuraa jira biyya bilbilaa gaafadhaa ganda keessan bilbilaa gaafadhaa kanaaf mootummaan kun mootummaa isaa dhumatti kana booda deebi'ee mootummaan ta'u abiyyi kan lolaa jiru tiippella wajjin miti kanallee dhiisaa siyaasa akkana kana abiyyi ameerikaa fi biyyoota awurooppaa wajjin wal lolaa jira hakanallee hin beekni hakanallee hubadhaa sammuu keessa jijjiiradhaa tiippellattiin dhaamsa dabarsituudha malee amma osoo waa tokko isin himu tigraayin osoo dhabamsiisu amma tiippellattiin osoo dhabamsiisu ka barbaachisu taate an dhugaa sitti mu dhalaan oromoo qofti lola kanatti amante ummanni tigraay odoo akkana jedhe dhiira oromoo achitti erguun nun barbaachisu dhiirri oromoo dirree sana dhaabbachuu iyyuu qabu dhalaan oromoo surree qunxaa sana irraa baaftee gaggeessi anis itti batu odoo itti amanani siyaasa dhugaa siyaasa haqaa kan biyya san keessatti gaggeeffamu osoo jiraate yookaan ammoo lolli amma deemu kun lola hegeree biyyattiidha yookaan birmadummaa Itoophiyaa birmadummaa oromiyaa gaafii keessa galchu ta'e dhalaa oromootu qunxaa irraa baasa tigraayin gaara sana keessa dhaqaan isin hima dhiirri oromoo dirree sana dhaabbatu maaliif kana isin jechuu barbaade beekanii namuu siyaasa kanatti namanni makkalaakaa abba birgeed kilaashii taankii marfii moortara as rakkabee deemaa jira eenyuun lolle kamaa gaal mii waa qabu lamaa buloonu mii waa qabu gaafii sammuuti kanaaf gaafadhaa deebi'aati sirrii beekan jechuudha kanaaf wanni amma aganyoota shaagadheen gaddaasu yoo sinii gale waan taphaati miti siyaasa amaaraa ka Itoophiyaa fakkeessinee jirra Itoophiyaan nu harka jirti homaa yaadina daasbooraan mallaqaan nu bira dhaabbadha dinagdeen nu bira dhaabbadha ka jedhan abiyyi mallaqa qabu saantiimii takka qabu imbaasii yaalla jarman kun cufaa jira jarmaniillee imbaasii jarman imbaasii biyya shanii bakka bu'a pooloniin cheek riippaabilik asii biyya ollaa jarmanii takka Luxemburg biyyoota Jarmanii biyyoota shan imbaasiin bakka bu'u imbaasiin yoo cufame abiyyi dippiloomaasii kamiin Jarmanii kadhata birreen lamba hin jiru qaala'iinsi jireenya maalittiin isin jira warri biyyaa dubbadha re'een har'a meeqaan bitaa jirtan 8,000 killee birrii meeqa zayitiin liitirii takkaa meeqa ilmi oromoo shunkurtii timaatiin maaliin jiraata mindaan isin argattan xiqqishu jireenyi qaala'iinsi adada lolli deemu akkuma abiyyi fi jedhe doolaar namun tokko soo jedhama doolaar lama hin carra saalanii
قالوا في دي مو موسى قرر تسفى على مقرط الموت باي تكداي جتين تقرا كاكلا اكسيني رببرو الموت باي تكداي اكسيتي اندو يو كانر كن ندو يتاب لولا گيسا جرا ابي ريب جتو يرو بغبابا كيسي جتا دي مامالي دي اورومو بكبو نندو ابي اوبيدولن اورومو بكبو نندي ايتوب الله بكمبون لول اما گيفما جو لولا نما دونفات abiyyi tokko ittaaf jedhee biiti kun guutuun qaala'insa jireenyaatiin gaaga'amte haadha simintoo meeqaan bitaa jirtan warri biyya jirtan kan daawwachaa jirtan gaafa lolli hin eegalin dura simintoon birrii 400 bitaa ture akkasiin har'a ammoo lola Tigraay sababeeffachuun kuma dabal parsantii 100 ol jechuudha har'a nama meeqatu ijaarsi hiyyeessi bakka raatartee jirta jedhee lafa xiqqishuu takka illee fudhatee Oromoon waan irra buufadha jedha kaarra mana ijaarrachuu dadhabee meeqa jira بلوكيت يا رمي كمبت موتومان بري دبه حقا تسفاو چمدا مو انو مقاسا تسفاو چمدا سوري تسفاو چمدا تيميدي جنرال انو چمدا كا گمبار من نجيم بلاو جوارن گدالو كجلو تو نمي كاسو دي برا دايما كيتا كود دنگت دي برا داي ካገር የሚበልጥ ነገር የለምና የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ካላችሁት ግማሹን ለመንግስት መስጠት አለባችሁ ኡመተ ዱሚ ሰሙ ድርጊት ይያዱላል ኡመተ ሰሙ ቀም አማ አቦቲ ቀደኛ ያለው ማለቃ ጅርቱ ጉረን ኢኮኖሚን ቢየቲዳ እንጅሩ ዲነገን እንጅሩ ከናፉ ቢየቲሰን ቅሌ ከሰ ወሪ ነቀ ጀረተን ደንገዳ አልጀዚራን ሲኒ ይመግር አልጀዚራ ስርት ፊደገር ሲጀር ኦዶ አብይ ዱፊን ድሮ ዲነገን ኢትዮጵያ ሰፊሳን ሰደርካ አፍሪካ ከሳ ተቆፋ አከዱኛት ሰደርካ ከሲግር ጉዲኒ ዲነገ ኢትዮጵያና ከነ የሮጀኑ ዲነገ የሮጀኑ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኢትዮጵያ ልትጅርቲ ኔቨር እንጅሩ ኢንቨስትመንት እንጅሩ ዶላር ያላጅራ እንጅሩ ወኒ ሜቃተም ሽቦ ሜቃተም ኩተኔ አብይ አረሚንዳ ወራና ከፍሩ ደበ ወራኑ መከረዩ ዋኛችሁ ደበ ወራኒ ቤላና ከከነቻ ጅራ ገሪ ሀራ ወራና ከከነሱ ሚየቁላ ደማ ጅራ ካሽዳ ማሊ አደብ ይለካ አደብ ወራና ተሱ ከናፉ ካሳዬ ጨመዳ ገለቶሚ አብዲ ዋቆ ካሳዬ ጨመዳ ነሚቺ ካሳዬ ጨመዳ ጀደም ኩን ነመ ጅባ ኦሮሙማ ቀም ሱሚ መርጂ እንደው ነመ ሰሙ ደርጊት ያዱ ፊደኒ አራ መሰራ ከሰ ታዬ አብይ መማክሮሱ መሪያቺሳ አብይ ነሚኩን ከለሰ ማገድ የአረብ ዲቃላ ገባሩ መጥቶ መግደል ነው ጃዋር እንግዲህ ሌጋ ጃዋር ነው ያለው ጃዋር ጀቹ ኦሮሞ ደጀቹ እነዚህ ቀረቡና ግንባራቸውን ብለግለን ነምቸከነ አቦ ረቡማን አብይና ቻካሱ ቪዲዮን ኢሳን ጅራ ወንንዱ ጅራ አበደን ዮ ኦሮሞ ነመከረ ዲፍተን ኦሮሞ ዱጉመቱ ኑ ኦሮሞ ሚት ሂነገር ተከተካን ዳስቦራ ብየ አላቲ ገልት ብየት ለምባት አውሮፓ ብትለሽ እንዲስ ያከ ወራና ራወተሚፍ ዱጉጋስኒ ብየሰን ከሰራወተሚፍ እስኒ ሊያ ከሰቀበል ናመና ነምኒ ተከስኒ እንዲስ አበደን ኦሮሞ መጥሲ ኑቱ ብየተነቲ ሴረ ዱረት ሲንዲስ ዳስቦራ ብየገልት ካራ ጭቅልፈቴ ቀማን ቃና ጅርቱቢ ኮንዶሚኒየም ከሰ ቂሳ ጅርቱ ቦር አካመት ኦ ኢፈቴ ቂስቱ ከናሚቲ አርጉብ ጅት ሃና ኦሮሞ ቦችስተ ኢልማ ኦሮሞ አደባባይረት harkatti dhaa geessan bu'ammoo zagaasaa dargatta jechuudha. Biraanuu Juulaa maal tokko godhe beekanii dhiiga ilma namaati. Yesoo liddamnu dhiiga ilmaan Oromoo Wallaggaa dhuge boleessu. Dhiiga ilmaan Oromoo Shawaa dhuge. Dhiiga ilmaan Oromoo Baalee Farsiifee Wallaggaa Gujii dhuge. Dhiiga ilmaan Walloo Booranaa dhugan shiraan jechuudha. Ilmaan Oromoo cafacafaa damindeet iddoo argaa Biraanuu Juulaa duuf deema nafseen keessa buuf nama takkaa daabboo nyaatee bulee fakkaatu. Ifii maqaan abbaalee ministeera itamajorsuun Itoophiyaati. Kana namni Biraanuu Juulaa agaree abiyyi balaa akkam keessa jira jettee tilmaamuu sin dhiibu. Dhumati kana jechuudha. Abiyyi abdii tokko hin qabu. Kanaaf wanni adhaamu tokko dhumarratti maalidhaan ilmaan Oromoo ammallee humna poolisii Oromiyaa taatanii achi dhayxanii hin du'ina. Haati keessan maa booti miskittitti maa bochista. Agarra sammuudhaan abiyyi caaltaman abiyyi caalaa sammuu yaaddu qabda osoo bakka abiyyi sikaadhiis abiyyi caalaa biyya tana nagaa buusteen bulchitu akkuma har'a harka kennachuu jechuun bara moo'uudha bara harka kennachuun moo'uudha
lubbutee baraatti imimmaan haadhateeti qorrisiiftee bara imimmaan fira keetii qorrisiiftee bara ilma qabda ilmaan kee eenyu dhiste deemte xurataa sii kabalaa biyyi birrii 200 hin kennu 300 ilmaan kee ilmaan keessan maatii keessan hin boochisina wareegama hin taane hin kaffalina kaachi jirtan harka kennadhaa kun baqadhaa bataa jala yoo dandeettan wabootti makamaa dhumati oromoodhaaf lola waboo wajjin bosona seenati yoo oromoof duute gatii irra qabdalle wareegama qaalii yoo koffaltalle saba keetiif lammii keetiif qa'ee keetiif wal qaayitiif jettee kaachi achi deemte duuta lafa ummata Tigraay dirqiidhaan lafa warra iristeetiif kanaafuu kana jechuu barbaada taafte gaa bal'inaan walitti deebina odeeffannoo adda addaa isinii kennaa odeeffannoo har'a argadhan odeeffannoo hedduudha warra keessoo mootummaarraa jechuudha poolisoonni humna addaa oromiyaa naannoo maqaleetti ergaman hundi irra baay'inni isaanii harka kennatanii jiran kun masaarama darbee uffata jijjiiratee uffata borsaasaa keessa qabu affaariin kun kaaniin kara hedduudhaan keessa bittinnaanii faca'anii jiran kana kan godhaniif illee maalidha ilmaan oromoo dura oofanii fanjii gaasti ilmaan oromootiin humna itti laaffifatanii sumaaleen hin seenu abdii itti bee jira kaa abashidee itti bee jira namichi jechuun sumaalee macarrachaa la hin jinda tasgabbu bakka amaara wala oofaa jedhan amaarra immoo oromoo dura oofa ifiin seenu bara maaliif amaarri yoo booji'ame jarri hindis shuut itti abaxargeetitti obboleeyyan isaanii rashananii boqqilee darban garganii jiranii atu hoo taate abbaa kamuu hin goota yaa qallu bakka amaara poolisii fi milishaa amaara jechuun takkittiin ishee achi hin deemtu lubbuuf hin yoo booji'amte ni ajjeefamti sirri beeti bareechite oromoo kootu bishaan dugii shigirii yalan gimaanu bakka gara biyya keetii gal si gaari warra dheengadda fe'ame keessa irra bayan ilmaan oromooti naamana takka amaara taateemu lubbuun booji'amtee intarviis hin godhan warra bebbeekamaa bichaa godhanii maal jedha saniyyuu yakka waraana kiriimin bakkiraan yakka waraanatiin ameerikaa hin gadhiisina qaba galmeetti bana akkasusu eenyu mootummaa Tigraay har'a darcee'uuntu barra warra dheengadda booji'ame keessa yakka waraanaatiif gudeedda warra raawwatan seeratti dhiyeessinaa jedhe bara mootummaa ameerikaa ta'ee bara bakka mootummoota addunyaa wajjin jira bakka laash baluu jalaa didaa laash baluu abiyyi immoo abatan abiyyi yoo jiran jifate ameerikaa akka eenyu cabadaareef nan jette san sumaalee yaa ameerikaa wattaadara baadoo guraa dalan yaabbararoo jedhe bara እኛም እናባረራለን ወኒ ነምቻን ሱላሱ ዴማቲ መረ ዴቢያ ጨከሳ ፉከራኒ ኒፈከሩ ፉከራ ተአማራ ተከበከ ሽለላ ሞማል ግን መቃሲ ዩምቤ ወን ሽለላ ማፊ ፉከራ ዲሬ ቁለት ዲቤቱ መኒ ዲሬ ቁለት ለፈዲተኒ ኡመተ ሐሰው ኡመተ ሁጂዳን ዋን ገሲፍነ ኡመተ ቡረኖ ቀምነ ኩተኖ ቀምነ እጀኖ ቀምነ ካዮ ቀምነ ኡመተ አከከ ኢቲን ቡልማታ ሂንቀምነ አከከል መራ ነማቲቲ ሰፉን ቀበል ሰፉ waan jedhamu hin beekan safuu hin beekan mirgabbaa biyyummaa maal akka ta'e hin beekan kanaaf qabsoo oromoo keessatti ni hirmaanne maannem soo namni takka oromoon gaaf itti amane qofa mo'uu dandeetta qabsoo oromoon itti namaniin littaashanifachiin takka amarreen waa shanafee beeka gaafa ixaalillee shillalaa dibbeen amale dibbeen zarraaf akka beeraasan akkana kanaa oromoon aadaa akkana kana qabdu oromoo kaayoo qabsooftuuf mbeeti maaliif akka qabsooftu maaliif akka duutu akeeka imaammata tarsiimoo waan itti amane godhu waan godhu sun ammoo tokkummaadhaan gootummaadhaan injifannoodhaan goolabee bahaa jechuudha yaashan lafaan lullee takka oromoon lola itti amane geggeesse mo'atamee hin beeku takka oromoo jaarraa 16 kaasaa 14 Aceh lebih dingil farra kasati, Aceh Glaudos farra kasati. Jarak udah sedang fakud afra fages. Haga amma sena Oromo deh mati corona. Sini makan sober pada nomor lesi. Oromo go tak kebe katul, jagna kebe katul. Baka beranu jula alam mana batin. Itu namanya beranu jula alam mana alfa lagi baka. Jangan tidak mana tidak ni dabo tak kata kagak masyarakat tikenan. Harkat itu dapat namanya kadorsis jinni lafise duf. Namanya cagi kami berkata apa namanya? Kenapa? Abi imo, ni mau atama, yom umman ni mau oromon, tak kawari kami kevalukam. Hawal itu je, darah bolago tu. Oromon, kucu balik, injar jaring, ni mau tu.
masaraa kana ammallee si masseen. Wayyaaneen humna feetoo qabaattellee ofiillee seenuu hin barbaaddu. Maaliif kana sammuun keetu yaadu qaba. Isaan Amaara wal dhabanii Oromoo wal dhabanii biyya isa keessa jiraachuu hin barbaadan. Hin beekan sirriitti. Garuu addunyaalleen hin beekti. Mootummaan addunyaallee sirriitti beekan. Biyya san eenyu qabachuu akka qabu, eenyu bulchuu akka qabu, aayidooloojii eenyuti ka jedhu Ameerikaan faallee mootummaan addunyaallee sirriitti beekan. Warra nafxanyatti biyya kennan abadan nafxanyatti never ever abiyyi akka jara ta'e hin beekan. Aayidooloojii biyyi deemullee aayidooloojii jara akka ta'e hin beekan. Kanaaf nu amana Oromoon deebi'anii moo ni injifata. Qeerroon seenaa isaa ni haaromsa. Garuu yeroo eeggata. Kana naa qabaddaa. Gumaa caalus ni baasa. Gumaa gootota kennallee ni baasa. Qeerroon Oromoo yoomuu ni jiraata. Warri garaaf bitame daasbooraan alaa gale kaabinee fi kaadireen bor ammoo gatii kafaluuf teetti. Kana na amana. Iyeen amanu kaadireen waan gootanirraa of eeggaddaa. Abiyyiin du'a namaan ilma namaati. Ni bu'aan gorraa. Bor ammoo yakka isin ganda keessatti raawwatan takka takkaan ummanni biyya isin beeku. Nama isin ilma isaa addabaabaa irratti raajjeftan harka oboo seenee jira. Dhiigni namaa yoomillee sin dhiisu. Yeesoo dama ilaqan. Abiyyi waan akkana maraachee sakkarsee narfi argau bunduloo dhiiga ilma namaati. Dam. Kana waan ta'eef akkasi quba qabaddaa irra deebi'aa sanatti isin dhaabaa kan baranaa kan bara hedduu Idul Mubaarak bagattiin isin ga'e isin jechuu barbaada. Egaa ka amma deddeebinee laayii kanallee dhufnee itti muddinaa nu jiraadhaa isin jaalladhaa. Oromoon yoomuu ni mo'a. Oromoon kaayoo qabsaa'uuf qaba. Kaayoo qabsaa'uuf beeka. Maaliif akka qabsaa'u? Maaliif akka wareegamu? Eenyuuf akka wareegamu? Wareegama akkamii akka kaffaluu qabu? Eessatti yoom ka jedhu Oromoo badan basa muree qaba. Kana namni itti himuu hin barbaachisu Oromoo. Ejjennoo jabina cimina tokkummaa Oromoon qabu diinni keenya alagaa fi firrii fi mootummoonni addunyaallee nu beekan. Obsa Oromoon qabullee addunyaan ni beekti. Dhugaa haqa keenya addunyaan ni beekti rabbillee ni beeka. Haadha kanaaf abiyyiin akkana macheessee dhiigaan harka laqqachaa jira jechuudha. Kana isin jechuufi Oromoonni mo'aa Idul Mubaarak kan baranaa kan bareedduu nagaa keessa naa jiraadhaa isin jaalladhaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan Ayyaa ilmaan Oromoo qaqqaali isin jechuu barbaada.